Namni kun dhugaa barbaaduudhaaf jecha qabeenya isaa, maatii isaa, qananii waan jedhamu hunda dhiisee biyya isaarraa godaane. Waa'ee amantii isaa sirriitti beekuudhaan kan ka'e hordoftoota amantii isaa biratti fudhatama guddaa qaba. Inni hordofaa amantii majuusaa yookaan Zooroostiriyaanizimiitidha. Faaris irraa ka'ee imala bakka garaagaraatti osoo godhuu dhuma irratti dhugaa argachuudhaan gama ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam deemee dhugaa barbaadaa ture sanaan ol ba'e. Maqaan isaa Salmaan al-Faarisii jedhama. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Odod Islamic College. Har'as akkuma beekamaa ta'e seenaa addaa takka isiniif qabannee dhiyaanneeti jira. Haga xumura qophii keenyaan nu waliin turaa isiniin jenna. Warroonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan chaanaala keenya subscribe godhaa isiniin jenna. Seenaan Salmaan al-Faarisii radiyallahu anhu seenaa nama dhugaa barbaaduuf jecha qabeenya isaa, maatii isaa fi bilisummaa hundaa dhiiseeti. Inni nama lammii Pershiyaa yookaan lammii Faarsiiti. Maatii kabajamaa keessaa dhalate. Abbaan Salmaan qabeenya guddaa nama qabudha. Salmaan kanas hedduu jaallataane. Abbaan isaa fi Salmaan al-Faarisiin hordoftoota amantii majuusaa yookaan warra ibidda gabbaranii yookaan Zooroostiriyaanizimii jedhamuun warra beekamaniiti. Salmaanis jireenya isaa jalqabaa hojii ibiddaa kana eeguu fi waaqeffannaa kana keessatti dabarse. Salmaan al-Faarisiin bakka guddaa fi fudhatama guddaa kan qabudha. Ibidda jarri gabbaran sana kan qabsiisu Salmaan al-Faarisii ture. Haa ta'u iyyuu malee Salmaan garaa isaa keessatti amantii ibidda waaqeffachuu kana gaafachuu eegale. Akkamitti Rabbiin uumama hunda to'atu uumama isaa irraa nyaata barbaada? Akkamitti ibidda dubbachuu hin dandeenye fi qajeelchuu hin dandeenye amanna jedhee of gaafachaa ture. Abbaan Salmaan al-Faarisii kun ilma isaa kana hedduu waan jaallatuuf of biraa hin fageessu. Salmaan kun akka ijoollee dubartiidhaa manarraa fagaatee hedduu hin deemu. Abbaan isaa kun qabeenya guddaas waan qabuuf Salmaan dalagaa addaa wanta hojjetu hin jiru. Waaqeffannaa amantii isaa sanaan alatti. Gaaf tokko abbaan isaa kun dalagaadhaan hedduu biizii waan ta'ee jiruuf Salmaan kana gama tokkotti ergeen. Salmaanis erga abbaa isaa itti erge kana tole jechuudhaan deeme. Guyyaa sana Salmaan osoo deemaa jiruutii bataskaana tokko bira darbaa jira. Bataskaana sana keessatti namoota gabbartii gochaa jiran arge yookaan nasaaraa warroota kadhachaa jiran arge. Haalli waaqeffannaa isaanii onnee irraa kan maddee fi kunis onnee isaa tuqe. Akkas ofiin jechuu jalqabe. Kun amantii keenya caalaa dhugaatti dhihoodha jedhee murteesse. Amantii kanaan waan hedduu booji'ameef waa'ee amantii kanaa baruu barbaade. Hoggasuma gama bataskaana sanaa lixeetu osoo waa'ee amantii sanaa hin gaafatiin dura hundeen isaa eessa jira jedhee gaafate. Isaanis biyya Shaam akka jiru itti himan. Innis hogguu kana gara manaatti gale. Waa'ee waaqeffannaa warroota nasaaraa kana argee abbaa isaatti himee kun amantii keenya irra hedduu caalaa jedhee abbaa isaatti odeesse. Abbaan isaas hedduu itti mufatee Salmaanitti dheekkame. Akkamiin jecha akkasii naan jetta jechuudhaan hedduu itti ori'e. Yeroo kana Salmaan garuu amantii isaa kana keessatti shakkiin guddaa itti uumamee jira. Gaaffii inni of gaafatu keessaa hin baane. Abbaan isaa kunis ilma isaa kana yaada inni yaadaaru kana keessaa balleessuudhaaf wantoota adda addaa gochuu eegale. Garuu Salmaan ni dide. Gara amantii warra nasaaraa sana deemuun hin fedha jechuun abbaa isaatti hime. Abbaan isaa kunis mucaan kiyya kun maraatee narkaa ba'uuf deemaa jira jechuudhaan sansalataan manatti hidheeni. Salmaanis warroota amantii nasaaraa achi jiran sanaan wal qunnama ture. Hidhamee jiraatus hidhama keessa taa'ee odeeffannoo isaanirraa ni fudhata. Yeroo namoonni keessan gama Shaam deeman odoo naan gahaa yookaan odeeffannoo naa ergaa na beeksisaa jedheen. Hoggaa kana jarris isa beeksisan. Salmaan yeroo gabaabaa booda hidhaa cabsee qabeenya isaa hunda, maatii isaa hunda dhiisee gara Shaamitti imala dheeraa jalqabe. Egaa gama Shaamiin ga'een booda Salmaan barumsa amantii isaa itti fufuu barbaade. Qeesii kiristaanaa sanaan wal qunnamee isa tajaajiluu fi
amanticha irraa barachuu akka eegalu itti hime. Namichi sunis tole jechuun Salmaaniin qeebale. Salmaanis isa tajaajiluu fi barnoota amantichaa barachuu eegale. Haa ta'u malee yeroo booda qeesiin jalqabaa kun nama malaammaltummaa hojjetu kan qabeenya walitti qabatu ta'uu isaa bare. Isa booda isa dhiisuudhaan gama biraa deeme. Salmaan jireenya isaa keessatti qeesota Nasaaraa hanga 12 ta'an jala ture. Magaalaa irraa gara magaalaatti hordofaa amanamoo fi dhugaa barbaadaa deemaa ture. Moosul keessatti hoogganaa amantii kiristaanaa yookaan qeesii amanamoo tokko ni argate. Isa biras ture. Qeesii amanamoo yeroo du'uuf jedhu garuu gorsa isaa isa xumuraa kenneef. Ergamaan xumuraa dhihoodha. Ergamaan kun gara biyya Arabaa bakka timirri baay'inaan argamu keessaa dhufa. Mallattoolee isaa keessaa inni sadaqaa hin nyaatu. Garuu hadiyyaa yookaan kennaa ni fudhata. Akkasumas mallattoo nabiyyummaa dugda isaa gidduu ni argitaa jedheen. Hoggaa kanas qeesichi kun qabeenya qabu hunda Salmaan kanaaf kenneef waan hedduu jaallatuuf hoggaa qeesni kun du'e Salmaan imala isaa gama Madiinaa gochuuf yaale. Daldaltoota tokkoon gama Madiinaa hogguu deemtan isin waliin deeman fudhadhaa deemaayyuu qabeenya kiyya hundaa isiniin kennaa jedheen. Hoggaa kana jarris tole jechuudhaan fuudhanii ni deeman. Osoo imalarra jiraniitii daldaltoonni kun yookaan naggaadonni kun Salmaanul Faarisii gananiin. Isaanis gabra keenyadha kun jechuun Salmaanul Faarisii akka gabraatti gurgurataniin. Dhumarratti namticha Yahudaa magaalaa Yasrib yookaan kan Madiinaa keessa jiru tokkotti gurgurame Salmaanul Faarisiin garba godhamuudhaan. Salmaan gabra ta'ee Yasrib keessatti dalagaa hojjechuudhaan jiraachaa ture. Waggootaan booda odeeffannoo tokko magaalaa keessa labsame. Nama Makkaa irraa dhufe tokko kan nabiyyi ta'ee jira jedhe. Hoggaa kana Salmaan dhaqee ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam mallattoolee sadii kan qeesichi sun itti himeen qoruu barbaade. Jalqabarratti qormaata waa'ee sadaqaa saniin qoruu barbaade. Tamrii fuudhuudhaan sadaqaa dhiyeesseef. Ergamaan Rabbiis sallallahu alaihi wasallam ofii isaanii hin nyaanne garuu sahaabotni isaanii akka nyaatan isaan ajajan. Ammas mallattoolee qeesichi itti hime kana isa tokkoffaa ni mirkaneeffate. Amma immoo kan lammaffaa itti aanse. Isa lammaffaa irratti immoo hadiyyaa yookaan kennaa kennuufii fedhe. Guyyaa biraa timuruma sana akka kennaatti isaaniif dhiyeesse. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam tole jechuudhaan irraa fudhachuudhaan ni nyaatan. Akkasumas sahaabota isaaniitiif illee ni qooddatan. Mallattoo lammaffaas ni mirkaneeffate. Mallattoo qeesichi himeef keessaa inni sadaffaa uffata isaanii lafa buusuudhaan mallattoo nabiyyummaa san itti agarsiisan. Isaan booda Salmaan mallattoolee sadanuu ni mirkaneeffate. Gara lafaatti kufe. Imala isaa hunda itti hime. Ati dhugumaan ergamaa Rabbiiti jedhe. Erga bilisa ba'ee booda Salmaan hiriyaa ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam ta'uudhaan isaan tajaajilaa fi akkasumas ogummaa isaatiin islaamummaa hedduu gargaare. Guyyaa lola Kandaq Salmaanul Faarisiin istiraateejii biyya isaa keessatti yookaan Faars keessatti fayyadamuun boolla magaalaa marsu akka qotan yaada dhiyeesse. Yaada kanaan lolli sun bilisummaan xumurame. Du'a ergamaa Rabbii booda Salmaan lola Islaamaa keessatti hirmaatee booda bulchaa Almadaayin yookaan Bagdaaditti dhiyoo kan taatetti muudame. Bulchaa ta'us jireenya salphaa dabarse. Gamoo keessa hin jiraanne. Uffata salphaa uffatee nyaata jabaa nyaachaa ture. Dhuma irratti Salmaanul Faarisiin radiyallahu anhu Almadaayin keessatti boqote. Seenaan isaa onnee dhugaa barbaadduuf rakkina kamuu keessa jirtuuf mallattoolee addaati. Kabajamtoota hordoftoota Hudhuud Islamic College seenaan Salmaanul Faarisii hedduu dheeraadha. Ani haguma xiqqoo isin yaadachiisuun fedhe. Yoo Rabbiin fedhe guyyaa itti aanu seenaa biraa walitti deebina. Yoo seenaan akkasiniif qophaa'u barbaaddan jiraate koomentii jala nu barreessaa. Seenaa kana warroonni jaallattan namni viidiyoo kana ilaale hunduu akka koomentii jalatti salawaataan hirmaannaa godhu kabajaan isin gaafanna. An qophii kana dhiyeessuun kan isin waliin ture obboleessa keessan Ali Abbaasidha. Haga yeroo biraa walitti deebinutti wabillahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.